yoo dhugaan kitaabni keenya dubbii rabbiiti jettanii amantanii jechuu kiyya an garuu kitaaba rabbii ta'uus danda'a ta'uu dhabuus danda'an jedha eega isin kitaaba rabbiiti jettanii amantanii kitaaba keessan hordofuu qabdan ergamaa xumuraa fi goolabbiitti amanuu qabdu akkuma amma dura dubbadhee wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hanga 14tti Iyesuus Kiristoos nageenyi rabbii isarraa jiraatu akkana jedhe an waan baay'ee kan inni isinitti himuun qaba ammaaf garuu isin baachuu hin dandeessan hafuurri dhugaa sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumaa isin geessa inni waan dhaga'u dubbata malee ifirraa fuudheen dubbatu inni waan dhufuuf deemus isinitti hima dubbii koo keessaa fuudhee waan isinitti mul'isuuf inni anaaf ulfina kennaa jedha eenyu namni kun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malee namni amantii biroo kan Iyesuus Kiristoos maqaa isaa ulfeessanii jira ati duratti sirrii dubbattee jirta namni Iyesuusitti kafaree azaaba seena dubbii kanaan waliin gala muslimni tokko yoo Iyesuus Kiristoositti alayhi salaam amane malee muslima dhugaan amane hin jedhamu wayita maqaan isaa dha'amus nageenyi rabbii isarra haa jiraatu jenna ati Iyesuus qofa jechuu dandeessa an akkas hin jiru nageenyi rabbii isarra haa jiraatu kan juun itti dabala akka barsiisa amantii tokkotti nageenyi rabbii isarra haa jiraatu kan jiru itti dabaluu dhabe barsiisummaa amantii irraa ari'amuu qaba namni biroo waan san itti dabaluu dhabuu ni danda'a garuu namni barsiisu nageenyi rabbii isarra haa jiraatu jechuu qaba muslimni tokko yoo Iyesuus Kiristoositti amanne inni muslima dhugaatii miti inni ergamtoota rabbii gurguddoo keessaa tokko ta'uu ni amanna abbaa malee haadha qofarraa muujizaan dhalachuu isaa ni amanna waan kana kiristaanonni ammayyoomne jaanuun amanan hayyama rabbiitiin nama du'etti lubbuu deebisuu isaa ni amanna namoota dhukkubsatan kan ijaan hin agarree fi namoota dhukkuba barasa gogaa qaban hayyama rabbiitiin fayyisuu isaa ni amanna musliimoonnii fi kiristaanonni hanga bakka kanaa waliin deemna garuu ani waan ati jechuuf deemtu ni beeka Iyesuus Kiristoositti amanuu wayita afuni daaddu Iyesuus Kiristoositti amanuu wayita jettu nabiyyii ta'uu isaa amanuudha ani dubbii ankaraa dhugaa fi jireenyaa jettutti namana akkas jechuun maal jechuudha akkas jechuun inni gooftaa foon uffatee dhufe jechuudha wangeela Yohaannis boqonnaa duraatti ati lakkoofsa dubbiin irra jirtuun siif hima rakkoon qabu lakkoofsa kam irra jira wangeela Yohaannis boqonnaa 14 barbaaduu ni dandeessa lakkoofsi isaa macaafa qabadheen jira sitti himuu ni danda'a wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 16 miti lakkoofsa 6 irra jira Mr. Naik macaafa na barsiisuun sirraan eeggamu waan barbaadde dubbachuu ni dandeessa dogongorri uumamu karaa keenyaan deebisaan itti kennama sun sirriidha ati dubbii ammaa kana lakkoofsa isaa sirriin himne macaafa boorsaa kee keessaa qabda macaafa kee baasii wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 dubbisi lakkoofsa 16 miti and you said akka ati jettetti Iyesuus Kiristoos nageenyi rabbii isarraa jiraatu angooftaadha jee jette gara gaafii keetiin hin dhufa gara gaafii keetii deemuun dura wanta akkasitti himu amma macaafa dubbiseetiin jira himni shakkii hin qabne tokkolleen kitaaba guutuu keessa bakki Iyesuus Kiristoos nageenyi rabbii isarraa jiraatu arraba isaatiin ani rabbii yookaan ammoo nagabbaraa bakki jiru hin jiru if any Christian namni kiristaanaa tokko hima shakkii hin qabne hima nama mamsiisne tokko kitaaba guutuu keessaa bakka Iyesuus Kiristoos nageenyi rabbii isarraa jiraatu arraba isaatiin ani waaqa yookaan ammoo ana nagabbaraa jeeyoonatti mul'ise arraan tana kiristaanummaa fudhachuuf qophiidha. Awwaa'ee musliimoota biroo raasootti hin jiru amma taakiyyaan angilootiin jala kaa'u jira an barataa amantii wal bira qabuun qoratu ati kitaaba dubbistee jirta anillee macaafa qoradheetiin jira macaafa na barsiisuu dandeessu naan jette Iyesuus Kiristoos nageenyi rabbii isarraa jiraatu dhugaa barbaadi dhugaan bilisa si baastii jedhe inshallah an dhugaa sitti mul'isa dhugaan bilisa si baasti inshallah akkumaan duratti dubbadhe macaafa guutuu keessa himni mamsiisaa hin taane kan Iyesuus Kiristoos nageenyi rabbii isarraa jiraatu ani waaqaa yookaan ana nagabbaraa jeen jiru dhugumatti yoo macaafa dubbistan Iyesuus Kiristoos nageenyi rabbii isarraa jiraatu arraba isaatiin wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 18 irratti abbaan kiyya na caala jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 29 irratti abbaan kiyya hunda caala jedhe wangeela Maatewos boqonnaa 12 lakkoofsa 28 irratti ana hafuura waaqayyootiin jinniin baasaa jedhe wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 20 irratti anumna waaqayyootiin jinnii baasa wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti ana ofirraa kaasee waan takkallee dalaguu hin danda'u waan hin dhageen murteessa murtiin kiyyaas kana qaati an fedhinnaati yafaana bu'uu hin danda'u fedhinna abbaa kiyyaa jalaan deemaa je namni an fedhinnaati osoo hin taane fedhinnaa rabbii olaanaa guutuun fedhaa jee muslima Iyesuus Kiristoos nageenyi rabbii isarraa jiraatu muslima inni ani rabbiin jenne ifaan ifatti kitaaba hojii ergamtoota Acts boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti dhagayaa uummata Israa'el waaqayyo harka Iyesuus nama Naazreet kanaan hojii aangoo isaa dinqiidhaa fi milikkita garagaraa kan isin beeytan isin jidduutti hojjechuu isaatiin fudhatamaa isa godhe
nama Naazreet kanaan hojii aangoo isaa dinqiidhaa fi milikkita garagaraa kan isin beeytan isin jidduutti hojjechuu isaatiin fudhatamaa isa godhe. Kanaafuu macaafni ifatti Iyyasuus nama ta'uu isaa ragaa ba'ee jira. Inni ergamtoota Rabbii jajjabaa keessaa tokko. Garuu inni Waaqayyoo miti. Macaafa guutuu keessa himni shakkisiisaa hin taane kan Iyyasuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarra haa jiraatu an waaqa yookaan ana nagabbaraa jee arraba isaatiin dubbate hin jiru. Amantii kee mirkaneessuudhaaf dubbii macaafaa ibsitee turte. Sunis wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irra jira. Iyyasuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarra haa jiraatu an karaa dhugaa fi jireenya. Namni tokkolleen karaa kiyyaan yoo taate malee gara abbaa kiyyaa dhaquu hin danda'u jedhe. Himni kun akka hin taanetti ibsamaa jira. Namoonni ayatoota quraanaa muranii keessaa baasaa karaa dogongoraatiin fayyadamaa islaamummaa qeequu barbaadu. Haaluma wal fakkaatuun mishiinaroonni kiristaanaa dubbii macaafaa akkaataa galumsaatiin alatti fayyadamu. An dhugaa jirtu sitti himuun fedha. Yoo na shakkite macaafa banachuu ni dandeessa. Akkaataa galumsa dubbii kanaa beekuudhaaf gara lakkoofsa tokko deebi. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti Iyyasuus Kiristoos maaliif sodaattan Waaqayyotti amanaa anattis amanaa mana abbaa kiyyaa keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Iddoo jiru san isiniif qopheessuuf niin deema. Toomaas ammoo eessa akka dhaqxu nuti hin beeknu karaa kana ammoo akkamitti beekuu dandeenyaa jedhe. Yeroo kana Iyyasuus Kiristoos ani karaa dhugaa fi jireenyaa jedhe. Wayita Toomaas Iyyasuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu karaa gara Rabbii nu geessu nutti mul'isu juun Iyyasuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu an karaa dhugaa fi jireenya namni tokkolleen gara abbaa kiyyaa dhaquu hin danda'u karaa kiyyaan malee jedhee deebise. Ergamoonni Rabbii hundi karaa dhugaa fi jireenya yeroo isaaniiti. Namni tokkolleen gara Rabbii dhaquu hin danda'u karaa ergamaa sanii hordofe malee. Yeroo Iyyasuus sanitti Iyyasuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu karaa dhugaa fi jireenya. Namni tokkolleen gara Rabbii dhaquu hin danda'u Iyyasuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu hordofe malee. Yeroo Muusaatti Muusaan alayhi salaam karaa dhugaa fi jireenya. Namni tokkolleen waan Muusaan alayhi salaam barsiisaa ture yoo hordofe malee gara Rabbii dhaquu hin danda'u. Garuu har'aan tana Iyyasuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa haa jiraatu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hanga 14 irratti awwaan baay'ee kaniin isinitti himuun qaba. Ammaaf garuu isin baachuu hin dandeessan. Hafuurri dhugaa sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumaa isin geessa. Inni waan dhaga'u dubbata malee ifirraa fuudheen dubbatu. Inni waan dhufuuf deemus isinitti mul'isaa jira. Yeroo ammaa kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karaa dhugaa fi jireenya. Namni tokkolleen gara Rabbii dhaquu hin danda'u yoo waan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barsiisan hordofe malee. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa xumuraa fi goolabbiiti. Yeroo ammaa kanatti ilmi namaa hundi USA jiraatus, Kanadaa jiraatus, Ingilaand jiraatus, Indiyaa jiraatus, Saudi Arabiyaa jiraatus, addunyaa cufa keessa jiraatus ilma namaa har'aan tani jiru cufaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karaa dhugaa fi jireenya. Namni tokkolleen gara Rabbii dhaquu hin danda'u yoo waan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barsiisan hordofe malee. Kuwaan kitaabban amantii hundi ja'ani. Macaafninis kanuma ja'a. Dhugaa harkattee jirta jeetiin amana. Inshallah gara dhugaa dhuftee dhugaan bilisa si baasti jeetiin amana. Truth and hope, inshallah, you will come to the truth and truth shall free you.